dhabsiisuu daandii guddicha baaburaa fi daandii ispaaltii konkolaataa cufuudhaaf hokkora kaasuun isii dhagahame. Reeffi barsiisaa dhalataa Oromoo ganda Tukkee Kuttaayee kan dheengadda fannoodhaan naannoo Amaaraatti ajjeefame. Reeffi gargaaraa Piroofeesar Taaddasaa Abbabaa halkan sadaffaaf hospitaala Riifarraa Yuunivarsiitii Gondar keessatti argama. Naannoo Amaaraatti yeroo ammaan kana dhukaasni gurguddaan magaalota akka Bahar Dar, magaalaa Gondar, magaalaa Gojjam, Miifi akkasumas magaalaa Dabra Maarqos, magaalaa Dabra Birhaan, magaalaa Dabra Siinaa keessatti, magaalaa Dasee keessatti dhageessaa jiraachuun isaa maddeen keenya ibsanii jiru. Lola kana irratti isa jalqabaatii fi isa xumuraa jechuudhaan faanoon Amaaraa yeroo amma jalqabeetiin jire kanatti kaayoon isaanii yeroo akka ta'e awaaja yookaan ajaja dabarsaatiin jiraachuun isaanii beekame. Fannoon hidhannoota gurguddaa biyyoota alaa irraa karaa Suudaanii fi karaa Eertiraa galfachuun dha'anii fi akkasumas ammoo yeroo dura lolli Tigraay ture sanatti meeshaawwan gurguddaa barahaa isaanii keessatti dhokfataatiin kan turan yoo ta'an yeroo ammaa kana hokkora guddaa kaasuudhaan magaalaa keessatti waajjiraalee mootummaa gurguddaa fi waajjira poolisiitii fi baankiiwwan hunda daaraa godhaniitiin jiru. Finxalee faanoo yeroo ammaan kanaatiin jiru Gondarii fi Bahar Daarii fi akkasumas naannoo Amaaraa hunda keessatti sochiiwwan ciccimaa gaggeessaatiin jiraachuun isaanii dhagahame. Fannoon yeroo ammaan kana kaambiiwwan mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argaman kaambii guddicha Gondaris haleelaniitiin jiru. Sa'aatii ammaan kana fannoo finxaleeyyiin fannoo ofiin jedhanii dhaadataniitiin biyya naannoo Amaaraa keessatti sochii gurguddaatiin jiranii fi dhukaasa gurguddaa dhukaasaatiin jiran kunniin seeraan ala tarkaanfatanii beekamtii uummata Itiyoophiyaatiin ala tarkaanfiiwwan seeraan alaa fudhachuudhaan mootummaa Itiyoophiyaa sirrifachiiseetiin jira. Fannoon dhalattoota Oromoo yeroo ammaan kana barsiisota Yuunivarsiitii Gondariif Gojjamii fi naannawa san hunda isaa Dabra Maarqos keessatti qormaata kutaa 12ffaa qormaatuuf garas imalan keessaa namoota muraasa haleellaa irraan gahaniiru. Fannoon yeroo ammaan kana eegduu mootummaa Amaaraa kan ta'e irratti haleellaa gochuudhaan tokko ajjeesanii lama madeessanii jiraachuun isaa gabaasanii achirraa qaqqabe nu gaheera. Ungura naannoo Amaaraa irra kaa'aman yeroo kana lafoo fi xiyyaaraan namni tokko socho'uu akka hin dandeenye daandiin hundi cufamee sochiin gabayaa sochiiwwan daldaltoota hundi kan dhaabbate yoo ta'u baankiiwwan mootummaatii fi baankiiwwan dhuunfaa hundi saamameera. Waajjiraalee mootummaa gurguddaa fi waajjirri poolisii osoo hin hafin hamma firaashaan gahutti saamaniitiin jiru. Fannoon yeroo jalqabaatiif kana kan godhe poolisoota naannoo Amaaraa irratti tarkaanfii gurguddaa fudhateetiin jira. Fannoon yeroo ammaan kana sosochiiwwan gurguddaa godhuudhaaf gara daandii guddicha Jibuutii fi Finfinnee wal quunnamsiisu addaan kutee uummata Itiyoophiyaa miila takkaan dhaabee raasuudhaaf kaayoon isaa gara qorkee naannoo Adaamaa gaditti kan argamu keessatti aanaa Fantaallee keessatti unguraa fi dhukaasa banuun isaa dhagahameera. Sosochiin daandii baaburaa fi daandii konkolaataa cufuu kun yoo kan faanuu daandii guddicha karaa Jibuutii kana cufuun kan mijaa'uuf kan ta'u taate hokkora biyyattii fi dhiibbaan guddaan biyyattii irra akka gahu beekamaadha jedhan hayyoonni Oromoo. Faanoowwan gurguddaan biyyoota alaatii fi Finfinnee irraa ajaja dabarsaatiin jiraachuun beekame. Mootummaan guyyaa kaleessa galgala irraa eegalee hanga sa'aatii kanaatitti faanoowwan guddicha yookaan faanoowwan gurguddaa kan jedhaman Finfinnee keessaa kan akka Obbo Kiristaanoo fi Doktor Yaaqubii fi kanneen biroo funaanaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan yeroo ammaan kana waraana guddaa labsuudhaan irratti bobbaaseetiin seera eegsisuudhaaf gara Gondariif gara Gojjam qajeeluun isaa beekameera. Mootummaa sosochii faanoon humnaa ol hojjetaatiin jiru kana akka salphaatitti ilaaleetiin taa'uun irra hin jiru. Tarkaanfiiwwan gurguddaa irratti fudhachuu akka qabu hayyoonni dhaamaniiru. Mootummaan tarkaanfiiwwan faanoo irratti yeroo ammaa fudhataatiin jiru kana cimsee itti fufuu akka qabu hayyoonni fi beektonni Oromoo hedduu dhaamaniitiin jiru. Finxaleeyyii faanoo yeroo ammaan kana fincila gurguddaa meeshaadhaan deeggarame kaasuudhaan magaalonni Amaaraa guutumaan guututti Bahar Daariin alatti harka faanoo galeetiin jira.
mootummaan sa'aatii ammaa kana lafuu fi xiyyaara fayyadamuudhaaf magaalota kana harka faanootti baasuudhaaf tattaaffii guddaa godhaatiin jiraachuun dhagahame. Faanoon achii sochii jalqabee hungura godheetiin daandiiwwan gurguddaa cufeetiin baankiiwwanii fi miti mootummaatii fi waajjiraalee gurguddaa mootummaa hamma kaambiin bootti waraana ajjeesuudhaan saamicha godheetiin jira. Magaalota Adaamaatii fi magaalota Finfinnee keessatti faanoon xixiqqoon yeroo ammaan kana kashalabboonni magaalaa Finfinnee keessatti sochiiwwan garaagaraa godhuudhaan uummata irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabaatiin jiru. Ibsa mootummaa federaalaan baaseen namoota akkanaatii fi faanoowwan iddoo garaagaraatitti wal ijaaraniitiin magaalattii hunkureessaniif uummata jeeqaatiin jiran yoo argitan eeruu mootummaaf akka kennitaniitiin akkasumas mootuu waraana mootummaa fi poolisoota wajjin dhaabatanii faanoowwan yeroo argitaniitiin jettan lakkoofsa mootummaa federaalaatiin eeruu kennitanii akka jala akka wal jiran jedhanii ta'umsi faanoodhaan ta'umsi ammoo araan kiiloodha rakkoon ta'us keenyaa ammoo mootummaa fi oromiyaa irratti kan jiru faanoo dhaadateetiin ilaalcha hawaasa sabummaa jibbeessa sabummaa kan of keessaa qabu kan adeemaa jiran Sarka gatiin kennina ammuma cuqaasa.